hayyee hordoftoota YouTube channel keenya akkamitti nagaa keessanii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Karaarran jira jechuudha kakubadhe bakka wayitiin galaa jira garuu maal isinitti barbaadiseetani seenaa tokko isinitti himachuudha. Namoota jireenya isaanii abaaranii fi jajjabina ta'a jedhee yaada. Namoota jireenya isaanii jibban, namoota carraa aniin qabu jedhan, carraan kun gubatee silaan nama akkasii ta'uun qaban ture, silaan akkas ta'uun qaban ture warra jedhanii fi jajjabina yookaan gorsa ta'a jedhee yaadachuudha. Yeroo baay'ee namni gorsa hin barbaada, jajjabina hin barbaada, dubbii nama jajjabeessu. Akkuma nyaanni madaalaman nama barbaachisu jechis dubbiinis madaalaman nama barbaachisu jechuudha. Kanaaf seenaa sanarra barattu jedhee yaada. Sirriitti barattu iyyuu malee sirriitti ittiin jajjabaattu jedheen kana isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii kanaaf mucayyoo tokkotu jira ture. Isheenis kutaa 12 xumurteetti. Kutaa 12 xumurtee bara dura ture yeroo kutaan 12 jiru xumurtee duratti 10 jedhanii kaanii kutaa 10tti darbanii achi 12tti darbanii 12 qoramu miti. Isa dura garuu kanaaf mucaanii kutaa 12 yeroo 12 isa duratti xumurtee waggaa muraasa booda immoo firaayibeetii galtee jechuudha. Firaayibeetii nan qorama jettee qabxiinaaf haa dhufu malee bakka kamillee nan deemaa itti waadaa galti. Yuunivarsiitota warra namoonni danuuni jibban jiramti. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Aksum, Samaraa tokkos jira. Awaash Arbaa maal jedhama yuunivarsiitota akkasii namni barataan dhaquu hin jaallatu sababa ho'aaf jechuudha. Isheen garuu qabxiinaaf haa dhufu malee achillee nan naqa jetti turte mucayyoon kun jechuudha. Kanumaan kutaa 12 qoramtee firaayibeetii jechuudha. Dura mana taa'aa turte, maatii ishii bira taa'aa turte. Kanaaf mucaan kun qoramtee takka adubbaa takka hin duumessa. Kanaaf xilaa nan banaan hin cufu. Mucaan kun qabxii yeroo dhufuu fi ammas qabxii hin dhufneef jechuudha. Waggaa danuu maatii ishii bira teessee kaatee firaayibeetii yeroo qoramtu qabxiin ishii sanuma. Qabxii darbiinsaa hin arganne, qabxiitti yuunivarsiitii seentu hin arganne jechuudha. Kanaaf mucaan kun baay'ee aarte. Gaa'ilas durayyuu immoo gaa'ilas barbaadaa turte jechuudha. Kanaaf mucaa baatanii waa odeessuun ulfaata. Akkuma irraa barattanii dhugaa waaqaan illee waa baay'ee irraa baradhee kan itti waaqa galateeffadheedha. Anillee sadarkaa kanatti jechuudha. Wanti natti hir'ate hin jiru garuu gaa'ilas dhaabee waaqni na eebbiseera mucaas qaba garuu maalli bakka barnootaa yeroo hundaa natti dhaga'ama dhugaa waaqaati. Hiriyoonni koo bakka garaa garaa jiru, iddoo gurguddaa warri gahanis jiru jechuudha. Kanaaf yeroon isaan ilaalu baay'ee natti dhaga'ama. Utoon baradhee jiraadhe jedhee tanan bakka barumsaa natti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf mucaan kun qabxii darbiinsaa hin arganne. Dura immoo gaa'ela dhaabbachuu yookaan heeruma barbaadaa turte isas hin arganne. Amma moottuma cittee mana dhaabbachuu barbaadde ga'amma adeemsa keessa mucaan kun umuriin ishiis deemeera. Waggaa baay'ees taateetti jechuudha. Gara waggaa 40 taatee jirti. 40 waggaa 38 kanan taate jechuudha. Waggaa 38 akkas egaa hin taati. Manuma maatii ishii jirti. Uumaa tokko gaa'ilan dhaabbanne amma gaa'ila barbaadu gaa'ila hin arganne dhukkubaan qabamte. Dhukkubsattee isaa booda baay'ee dhukkubsattee dhukkuba hamaa wayii dhukkubni ishiiyyuu hin baramne yeroo qabu bakka dhukkubni tokko sasalphaa nama dhiisaa fayyaa namatti illee deddeebi'aa kan ishii garuu hin qabee itti hammaate hin duute dhugaa waaqa. Bakka lubbuun ishii hin darbe baay'een gaddee dhugaa waaqa.
jireenya biyya lafaa kanumaa waan hundumaa inni barbaadan kanumaa barachuunis waan hundumtu hawwiin biyya lafaa hundi isaa kanumaa jedhee baay'een gaddee fi bakka baay'een gaddechuudha. Kanaaf maal irraa baradhe ani kanarraa jechuudha. Otoo waan hundaaf namni baay'een waan hundaaf barbaadu tokkoyyuu toon argatiin akka lubbuun isaa darbu waan meeqatu barbaadu namni jechuudha. Lubbuun isaa darbuunis jira jechuudha. Kanaaf waan qaban irratti waaqa galateeffachuu yeroo baay'ee hiriyoota keenya laallachuudha. Warra nu biraa baratanii bakka gurguddaa gahan mana gaarii ijaarratan konkolaataa bitatan ilaalleetu yeroo baay'ee of ceephaana nutti dhaga'ama. Maanni carraa koo ofiin jedha. Kanaaf carraan keessa warri jirtan carraan keessan baay'ee gaariidhaan jedha. Ani carraan koo baay'ee gaariidhaan jedha dhugaa waaqa. Namni kunoo mucayyoon kun akkanatti lubbuun ishii darbe jechuudha. Baratteetu iddoo guddaa gahuuf barbaaddu hin dide gaa'ila dhaabbadhee akka namaa mucaadee ilmoon godhadhatoo jettu innis ta'uu dide lamaasaa hodhabdee booda dhukkubsattee hin duute jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade bakkuma jirtanitti ani carraan qabu ofiin hin jedhina dhugaa waaqa. Maali carraan koo hin jedhina. Maali carraan koo gola namaatii hin jedhina. Maaliif ani baradhee bakka hiriyaa koo gahuu dadhabe ofiin hin jedhina dhugaa waaqaati. Kanaafuu ani carraan qabu. Ani carraan koo maayinni hiriyoonni koo baratanii iddoo guddaa gahanii gaa'ilas dhaabbatanii jettanii dhugaan siniin jedhu ofiin ceephaina. Mucaa kanarraa barachuun waan salphaadha. Anillee dhugaa waaqa baay'een yeroo baay'een of ceephaa baay'ee waaqayyoon gaddisiisa. Barumsa baay'ee sirriitti baradheera jechuudha. Barumsa jechuudha yeroo baradhe dhugaa waaqayyooti kan waan argu qoosee hin baranne jechuudha. Sirriitti itti cabee qo'adheen haala gaariidhaan baradhe jechuudha. Qabxiin koos haga kutaa 12 illee baay'ee gaarii ture. Qabxiin koo qabxiin kilaasii keessa hundi isaa baay'ee gaarii. Garuu yeroo qormaanni biyyoolessaa dhufu qabxiin koo qabxii darbiinsaa hin guunne. Sababa ani itti biyya Arabaa dhaqeeyyuu kana jechuudha inni guddaan qabxiin maalaan guunne. Bakka aareen jechuudha garri malee natti dhagahame biriidhaan barachuun illee jira ture. Dorgommiin garaa garaallee warra teenzii faana dorgomuun jira ture. Silaa isumaanuu guddachuun erga iddoo tokko ga'anii barnoota fi guguddifachuun hin danda'amu. Ani garuu dhugaa waaqa akka namoota kaanitti callisee kutaa seenee baha otoo hin taane yeroo koo aarsaa godhee baay'ee qo'adheen kanan barachaa ture jechuudha. Garuu naaf milkoofne sababa sanaan jechuudha. An bakki koo as miti ture yoona bakka guddaa gahuu qaban ture jedhee yeroo baay'ee ofitti nan gadda ture. Garuu yeroo mucaan kun akkas taatee duutu dhugaa waaqa galateeffachuun jalqabe. Bakka waan hunduu hin hafa hin darba duunuu jira lubbuudhaan darbuunuu jira. Kanaaf anillee mucaa sana ilaalee amma ofitti gammaduun jalqabe jechuudha. Inni kaan suuta qaqqabama. Barachoota barbaade sammaa kana booda barachuu nan danda'a. Kanaafuu isinillee warri akka koo 1000 jira as keessa warri barnoota sirriitti otoo jaallattanii barattanii bakka guddaa otoo gahuu barbaaddanii barattanii nama ta'uu otoo barbaaddanii garuu carraan keessan didee oddoo sana isin geesse dhaamsa bareedaa isinii qabachuudha. Isin hin gaddinaa dhugaa waaqa. Ammallee isin carraa qabdu. Galtanii barachuu dandeessu. Galtanii bakka tokko gahuu dandeessu. Lubbuun keessan nagaa taanaan isa kaaniif waa tokko hin gaddinaa isiniin jedha. Dhaamsi koo kana. Osoo si waliin haasa'u mana gahaan jirachuudha. Dhaamsi kiyya ergaan kiyya kana fakkaata. Ergaa bareedaa akkasin irraa barattan abdiin qabachuudha. Namoota warra yeroo baay'ee jireenya keessan ceephaatanii ay carraa koo ay bara koo ay jireenya koo jettan dhugaa waaqa isin ganaa jireenya ammallee qabdu jechuudha. Ammallee abdii qabdu jechuudha. Ammallee guddina qabdu jechuudha. Kanaaf jireenya keessanii hin tuffatina. Wanta baay'ee jira waan ta'eef wanta namni keessa darbaaru baay'ee jira waan ta'eef katamaa keessa magaalaa fa'aa keessatti deemtanii namoota baay'ee argitu.
warra fayyaa hin qabne arguu dandeessu, warra kadhatan arguu dandeessu, warra karaarra kosii haran arguu dandeessu. Jireenya jedhanii jechuudha. Jireenya jedhanii wanta danuu yeroo isaan hojjetan arguu dandeessu. Kanaafuu mucaan sun du'uun ishee baay'een gaddee irraa immoo jajjabinan argadhe jechuudha. Ofiin ceephoo kana booda ani baradhee hamma kana baradhee kee bakka tokko maaliif gahuun dadhabe jedhee ofiin ceephoo jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee namatti dhaga'ama. Kanaaf jajjabaadhaa, isinin jaaladha. Mana keenya rakka koo wajjiniin bye bye.